turan jechuudha. Maaliif komatu namni kun yuunivarsiitii keessatti akkas ture jedhanii seenaa isaa baay'ee baasanii balaaleffatu turan jechuudha. Yaa kanaaf nama kanaaf baay'ee yaaddoo qabaachaa ture. Isa inni iyyuu beeku caalaa yaaddoo fudhatu ture jechuudha. Hunda caalaan wanti yaadadhu yeroo tokko gara naannoo 2006 natti fakkaata. Naannoo Jaanuwarii keessa natti fakkaata. Jaanuwarii 2006 kan jedhu ati yeroo seenaa isaa dubbattu akka lakkoofsa Itoophiyaatti lakkoofsa kanaaf wal jala darbuu danda'a akkaataan itti waamnu. Namni kun yeroo achitti hojjetu jala deemanii dhabamsiisuuf jecha keessatti itti aanaa pirezidaantii kan ture Muktaar kan jedhamu. Pirezidaantii yeroo sanaa kan ture Abdul gammadaatti himanii warri abbootii alangaa warra siyaasaa keessatti warra sekiuritii wajjin nama irratti qindeessanii nama kana dhabamsiisuuf duula guddaa ture jechuudha. Inni isaa judishaal komishinii irratti dhiyaate qoree achitti ergineeti gurbaa kana nama kana baraaruu dandeenya jechuudha. Gurbaa kana kan jedhuuf ijoollee waan tureef nama guddaa ta'eera, abbaa ijoollee ta'eera, abbaa maatii ta'eera. Akkasitti beekama jechuudha. Pirezidaantii mana murtii sana akka turte Aayishaa kan jedhamu turte yeroo sana achitti. Akkasuma ishiinis yaaddaa fi turte jechuudha. Abbootiin seeraa naannoo isaa jiran jaalala guddaa isaaf qabanii, kabajaa guddaa isaaf qabanii. Hundi keenya baay'ee nama kanaaf yaaddoofna ture jechuudha. Maaliif yaaddoofna nama hin seesne, nama duubatti hin jenne, nama dhugaa Oromoof hin daddaa qabne ture Abdul Jabbaar barnootumarraa eegalee erga bahee immoo instituutii leenjii duuba kanarraa dhaabbate. Keessatti barsiisaa ture. Achi keessaa namoonni barsiisan namoota dandeettii qaban abbootii seeraa keessaa namoota ciccimoo jedhamanii beekaman keessaa Abdul Jabbaar tokko galee namichi baay'ee akademik namni kun baay'ee akademik waan ta'eef abbootii seeraa leenjisuu irratti muuxannoo isaatiinis nama of argisiisee hojiin isa ragaa bahuuf ta'e waan ta'eef achirratti hojjetaa akka turan quba qaba. Kun erga ani biyyaa baheeti. Kun erganii hundeessee boodadhaan kan biyyaa bahee achi keessa galee namoota barsiisuuf. Daa'imman abbootii seeraa leenjisuu abbaa seerummaadhaan hojjechuu gad darbee abbootii seeraa ta'anii namoota of dura muudamuuf deeman tireeningii kennamu keessatti sadarkaa mana murtii olaanaattis sadarkaa mana murtii aanaattis kan hojjechuuf deeman dursanii leenjisuun barbaachisaadha waan jedhaniin ogummaadhaan leenjisuu keessatti illee nama qooda fudhachaa ture jechuudha. Sanii asitti waan inni godhaa ture immoo seenaa isaa hordofaa turtanii hundi keessanii iyyuu hin beektu. Waan inni barreessu yaadni inni qabu hangam takka bilchaataa akka ta'e ogeessa irratti dubbii analaayiz godhu irratti dubbii xiinxaluu irratti waa'ee heeraa waa'ee seeraa xiinxaluu irratti ilaalchisa maanni akka fakkaatu ifa addabaabaayii irratti beekama wanti isaa. Alatti akkuma ati kaafte namoota mirgi isaanii sarbameef dhaabachuu keessatti Oromoo irra darbe Oromaa fi iyyuu dhaabachuu keessatti dhaabachuudhaan nama mataa isaa namni kun hammam akka ga'u nama mirkaneessa jechuudha. Yaa kanaaf gabaabumatti Abdul Jabbaar nama kana fakkaatu. Abdul Jabbaar du'uu jechuun Oromoo keessatti ogeessota seeraa abbootii seeraa hundaaf kasaaraa guddaadha. Yeroo Oromoon bakka tokko naa gahaa iddoo tokko naa dhaabate nama jechuudha Abdul Jabbaar. Naa kasaaraa guddaadha Abdul Jabbaar dhuguun jechuudha. Mee kisaaraa guddaa jette kana abboota shaalan gadi jabeessinee ilaallu jajjaba Oromoo yeroo ammaa kana ajjeesutu mul'ata kaan immoo dhabamsiisutu mul'ata. Amma ammaatti sababni Abdul Jabbaar hin beekamne haa jedhamu malee shakkiin adda addaan jira. Jajjabaa nama akkasii kana dhabuun Oromoodhaaf maalitti jettu? Isa dura kaaftee irraan ka'a. Abdul Jabbaar akkanitti ajjeefamee bira gahuu dandeenya gara fuulduraatti iyyuu hanga mootummaan kun jirutti dhugaa Oromoo kamiyyuu irra gahuun hin danda'amne. Nadhii gammadaa gaafa du'u dhugaan sangaadhaatti baramuu hin dandeenye. Warri OPDO uni keessa hin jirru yakka raawwatama keessa jedhaa turanii. Garuu kan nama akka Alamaayyoo Garbaafa sirna isaanii keessatti kan ajjeefame. Kan akka eebbisaa addunyaa fa'aa kan akka amammosa dhiyeenya kana kan haacaaluu fa'aa ofuma isaanii kan ajjeesan dhugaa namoota kana arguun hin danda'amu. Isaatti dubbiinsa shakkisiisaa dhugaa isaa dhaga'uun rakkisaadha jettee kan jedha jechuudha. Mootummaa kana jalatti
namoota ajjeefaman poolisiin qulqulleessee abbaan alangaa qulqulleessee manni yaalaa ragaa sii kennuu danda'u Alamaayyoo Garbaa gaafa ajjeesan mana barnootaa hiriyootuma isaanii jechuudha. Hiriyootuma bulleessa keenya nama kana ajjeesuun baay'ee haminaan hammeenyaan itti fufaa ture jechuudha. Dhugaa isaanii arguu dandeenya hanga sirni kun hin danda'amu. Ekspertoota jedhamu. Kanaaf miidiyaan biyya keessa kan jiraatu sirni haqa ta'ee ogeessonni namoota akkasii kan akka hin jiraanne jechuun akkuma kaayyoo akka tarsiimoo itti fufee jira jechuudha. Beektonni hedduun mana hidhaa keessatti hiriiramanii tumanii ajjeefamaa jiru. Ajjeefamanii kan awwaalaman waqa gara fuulduraatti bahuuf deemu jechuudha. Kan nama kanaa akkasii nama hedduutu akkasitti ajjeefamaa jira ammaan kana. Oromiyaa keessa nama hedduutu akkaataa kanaan ajjeefamaa jira. Namoota qaqqaaliitummaa ajjeefamaa jira. Waa'ee Haacaaluu sabarreen gaddaadhis fireesh ta'ee ni yaadattu. Waa'ee Alamaayyoo Garbaa fa'aa, waa'ee Nadhii Gammadaa fa'aa, waa'ee Eebbisaa Addunyaa fa'aa ni yaadattu. Kan uni hin beekne kumaatamatti kan lakkaa'amu immoo ajjeefamaa jira. Kan jara kana caalan riisoorsii guddaa uummanni Oromoo dhabaa jira jechuudha. Namni akka hin baanee fi mataarraa gadi kutuudhaan jala deemanii sadarkaa tokkoffaarraa ijoollee mana barnoota sadarkaa tokkoffaa jirtu keessaa ijoollee tokkoffaarraa hanga sadaffaatti baatu adamsanii hidhuun akka tarsiimootti qabametti deemamaa ture gaafa biyya keessa jirtanii beektu warri miidiyaa keessa hojjettan. Hiriirri gaafa ka'u immideetli deemanii kan isaan qaban ijoollee mana barnootaa keessa jirtu keessaati ijoollee hamma kutaa sadarkaa tokkoffaarraa hamma kutaa 10 sadarkaa tokkoffaatti baatu. Ijoollee top taate sammuun isaanii gaarii ta'e qabanii dursanii qabanii mana hidhaatti galchu. Sirna OPDOti kun kan kana raawwatu. Sirna har'a TPLF akkana raawwatee wayyaanee akkana godhee jedhanii raawwatu. Oromiyaa keessatti waan raawwatameef OPDO kan kana raawwataa bahe. Sirna Abbaadulaa fa'aati kan kana raawwataa bahe. Sirna Lammaa Magarsaa fa'aati kan kana raawwataa bahe. Sirna Abiyyi fa'aati kan kana raawwataa bahe. OPDO keessatti biirokiraasii Oromiyaa keessatti namoota sammuu qaban Oromiyaa keessatti akka isaan hojjetan hin barbaadamu ture. Yeroo hedduu daddaballee hojjenneerra dubbanneerra waan kana jechuudha. Oromiyaa keessa mana murtii keessa abdii kutanii hojii dhuunfaa hojjechuutti galanii bakka kanaa olitti nama tajaajiluu danda'udha. Abdul Jabbaar nama sadarkaa guddaatti mana murtii keessatti hawwitu. Sadarkaa ministeeraatti justice ministeera nama ta'uu danda'u jechuudha. Nama sammuun isaa yaadu namni sirni akkamitti hojjeta kan jedhu sirni mootummaan akkamitti ijaarama kan jedhu akka heeraattis akka seeraattis nama hubatudha Abdul Jabbaar. Namoota akkasii adamsanii kichuutti kutuun sadarkaa barnootaa ijoollee warra sadarkaa yuunivarsiitii bira otoo hin gahin jechuudha. Yuunivarsiitii bira iyyuu ciratee yoo ga'e akkamitti isaan jala deemanii ajjeesaa turan isuma quba qabdanidha. Fooqirraa darbachaa mana hidhaa keessatti kun har'a nyaata dhoowwatanii mana hidhaa gaafa galtu poolisiin qarshii 20 namaa kennaa jedhan duratti bajanni kee qarshii 20 jedhan qarshiin 20 daabboo xixinnoo 4 bita yoo bite qarshii 5 ol ta'eera jedhan daabboon tokkichi jechuudha. Yoo argatte sanuu qarshii 5 baadiyyaatti sun argamu. Nyaanni inni sun horkatameetti namni beelaan agabee du'a jechuudha. Ijoollee kana jara kana mirga isaanii kan tiksuuf hawwinuu fi abdannu eenyufaati namoota kanadha jechuudha. Ogeessa seeraati. Ogeessota seeraa akkasii yoo kutte poolisoota sammuu qaban akka seeraatti hojjetan yoo kutte abbootii alangaaf abbootii seeraa waan gahaa jiru isuma beektan kanadha. Yoo kutte sirnichi sirna cunqursaa perfect ta'a jechuudha. Akka apartheid ta'a. Akka sirna naazii ta'a jechuudha. Sanatti perfect ta'a godhaa jira mootummaan Itoophiyaa ammaan kana. Kanaafidha namoota kana keessaa kuta. Kanaafidha beektonni jaarsonni Oromoo akka Daraaraa Kafaniifaa namoonni bebbeekamoon akka Nadhii Gammadaafaa namoonni siyaasaa abuu jechuudha. Faarfattoonni namoonni sagalee isaaniitiin sirbuudhaan uummata gurmeessuu danda'an gadaa baandi maalii baandi jedhamee warra baandii dhiise namni dhuunfaatti jala deemanii kan ajjeesaa bahan namoota waa'ee aadaa Oromoo beekan waa'ee seenaa Oromoo beekan funaananii keessaa ciruun miidiyaalee Oromoon akka kominikeetiin goone namoonni yaadni Oromiyaa keessatti akka milchaa'e waa'ee bulchiinsaa waa'ee siyaasaa waa'ee hawaasummaa sadarkaa kana uummanni Oromoo akka mootummaattis akka biyyaattis akka uummataattis akka hin guddanne
gochuuf sana mirkaneessuuf wanti godhuu qabdu namoota akkasii ciruudha Oromoo keessa jechuudha. Funaantee ciruudha jechuudha. Sana booda aramaa hafa Oromoo keessatti. Namoota gatii hin baafnetu hafa. Kun hin ta'aaf miti. Garuu hawwiinsaa kana fakkaata. Sagantaansaa kana fakkaata. Namoonni hedduun Abdul Jabbaar fakkaatan akka dhumaman shakkiin hin jiru. Har'allee akka jiran shakkiin hin jiru. Hunda isaanis fixuu akka hin dandeenye nu beeka. Garuu gaafa wanta akkasii raawwatamu qalbii abbootii seeraa irratti dhiibbaa qaba. Kan hubataniiti akka kana godhaa jiran jechuudha. Ya mee sanatti anillee sana kaasuufan ture obbo Tashaan. Abdul Jabbaar abukaatota seeraa kan hidhamtoota siyaasaa Oromoo yeroo ammaa kana dhiibbaan adda addaarra godhamaa jiru kan nyaatallee ammaa dhorkamee hin du'uu danda'u lubbuun isaanii darbuu danda'a jedhamee shakkamantu jira keessattuu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo. Egaa jarri kuni hidhamtoota siyaasaa Oromoo high profile kan ta'an kan akka Jabbaar Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi Lammii Beenyaa warra kana warra dhaabbatanidha. Kuni Abdul Jabbaar keessaa ajjeesuun yookiin immoo ajjeefamuunsaa suni ifatti himamullee yoo baate mallattoon adda addaa ni mul'ata jedhanii kan morman jiru. Akkaataan itti manaa ba'e guyyaa sa'aatii 9tti ba'eeti kan immoo reenfisaa argame galgala gara sa'aatii 12 yookiin sa'aatii 1 booda iddoon yeroo biraatti hin argamne lafa namni normaalitti hin argamne iddoo akkasitti argame otoonni hindu ajjeefne yookiin immoo rakkina qababbaa warraa keeti jedhanii namoonni bilbila isaa fuudhaniitti haadha warraatti akka bilbilan haadha warraa sana booda immoo edda bilbila jara sanaa barbaadame bilbilli jara sanaa hin argamne bilbilli Abdul Jabbaar fudhatameera. Kana yeroo ilaalanii namni kun akkanumaan gadi ba'ee yookiin dhukkubsatee yookiin akkanumaan kan du'e miti naannoo sana immoo hin naquudha. Yoo dhukkubsate inni jalqaba dooktara isaatii fi hiriyaa isaa kan inni kontaaktii qabu godhu kan maqaan nutti himamellee jira. Kana yeroo ilaalamu harki qaama tokko harki yeroo hundumaa caalufaa ajjeese Abdul Jabbaar cimaan ajjeesu jechuun hin danda'amu. Kuni dhiibbaan inni hidhamtoota siyaasatii fi akkasumas abukaatota halkaniif guyyaa isaaniif hojjetan irratti qabu maali jetta? Yaaddoon akkasiin ture. Maattuu yaaddoo akkasii qabaachaa turre. Abbootii ogeessa seeraa kanarra maaltu gahaa kan jedhu yaaddoon guddaan ture. Yaaddoon guddaa yaaddoo dhugaa qabaachaa turre jechuudha. Namoota kanaaf namoota haqaaf dhaabbatan ogeessa seeraa haqaaf dhaabbatan abbootii seeraa haqaaf dhaabbatan iyyuu isaanii darbe abbootii alangaa keessaa iyyuu lakkii waa dubbii kanaan hojjennu kan jedhan sodaachisuun hin ture hidhuun hin ture beektu abbootii seeraa hidhamuu isaanii jechuudha. Mootummaan ammaan kana abbootii seeraa mataasaa hidhuu ogeessota seeraa dhuunfaadhaan hojjetanirra hangam rakkoo akka inni ga'u hubachuun isaa sin rakkisu jedhee yaada. Uummanni kana arguu rakkatanatti fakkaatu. Qabatamaadhaan immoo namoonni hedduun koornarii adda addaa irratti harkifamanii sodaachisuun bal'inaan gaggeeffamaa akka jiru quba qabna. Maqaa isaanii dha'uun hin barbaachisu malee jechuudha. Kana keessaa Abdul Jabbaar garee tokkodha. Nama tokkodha jechuudha. Mootummaan silaa otoo mootummaa ta'e otoo mootummaa qabaatte mootummaan namoota ogummaa isaaniitiin isa falman rakkoon yoo irra gahee komii keessa galaa sirni uni gaggeessinu rakkoo keessa galaa akka mootummaatti akka mirgi uummataatti tikfamuu isaa mirkaneessuuf akka mootummaa dirqama qabnu tokkootti rakkootu nurra gahaa jedhanii namoota akka ogeessota seeraa namoota miidiyaa yookiin immoo warra oppositionii keessaa piroofaayilii guddaa qaban tiksuun eeguun wabii nagaa wabii ta'uun dirqama isaaniiti. Garuu Itoophiyaa keessatti faallaadha wanti kun jechuudha. Jara kana cabsuun wanta akkasitti deemaa ture. Maaliidha dhiibbaan inni fidu namoota akkasii irratti dhiibbaa fida. Ajjeesuutti ce'uun isaanii. Garuu kun isa duraa miti beekaa namoonni hedduun salphisuun tumuun kunoo abbootii seeraa muraasa irratti tarkaanfii fudhatameen beektu mana murtiitti dhiyeessanii waggaa jaarratti murteessan dhiyeenya kana jechuudha. Wanta akkasii raawwatamaa ture.
Inni amma gaggeeffamu kun sirna dargii argineerra sirna Haayila Sillaasee hamma ta'e quba qabna. Ani ijoolleen ture gaafa sana sirna Haayila Sillaasee beeka jedhee haasa'uu hin danda'u garuu seenaadhaan ogeenyu akkas ta'ee hin beeku. Sirni dargii inni nama nyaataan akkas godhee hin beeku. Abbootii seeraa ogeessa seeraa tarkaanfii akkasii fudhatee hin beeku. Nama nyaataatu sirni dargiidha. Sirni inni kun hamaadha baay'ee. Sirna OPDO keessaayyuu sirni erga 2018 as Abiyyiin ejjete kun baay'ee hamaadha. Kanarratti jechuudha. Abbootii seeraa hiraarsuun, cinquun, rakkisuun numa ture. Gaafa duraas hundi keenyayyuu sababa kanaadha kan biyya keenya gadhiifnee bahuuf dirqamtu. Gaaffiin hin jiru sanarratti. Garuu inni amma addadha. Iskeeliin isaa baay'ee hamaadha jechuudha. Iskeeliin isaa baay'ee hamaadha. Mana murtiirraa namni gadhiifamee deebisanii hidhuu qofa otoo hin ta'in abbootiin seeraa, ogeessonni seeraa akkan argine ogeessota seeraa irratti rakkoon uumamaa jira jechuudha ammaan kana. Ogeessonni seeraa amma jiran kun maal ta'a? Hireen isaanii maali? Mootummaan tiksuu hin danda'u kana booda Oromoon tikse malee jechuudha. Mootummaan tiksuu hin danda'u yoo dhimma isaanii gabaasuu, dhimma isaanii hordofuu hin danda'u, dhimma isaanii qorachuu hin danda'u, dhimma isaa qoratee qulqulleessee uummatatti dhiyeessee hafuurri uummata akka jira kana hubuu uummanni hin ta'u jedhee akka irratti didu akka golba ta'uu fi gochuu kan danda'u miidiyaa fa'aati kana booda. Miidiyaadhuma dadhabaa kana jechuudha isa biyya keessa ari'amee humni isaa baay'ee laaffate kanatti of cimsee kanaaf hojjechuun irra jira jechuudha. Hojiin haqaa hojii gamtaati. Mana murtii abbaa tolfata. Akkuma jaarsa abbaan filatu jechuudha. Jaarsa gaafa rakkoon dhalatu jaarsa hawaasni filateeti. Jaarsi sunis institushiniin jaarsummaa sun waan guddaadha. Jaarsummaa biratti dubbiin guddaan ni gama. Waa'ee ajjechaa ni gama. Naannoo keenya bakka hedduutti waa'ee ajjechaa sirnaan har'allee ni gama. Akka gaariitti qulqulleessaniiti madaansaa akka qoodhu namichi balleessi akka adabu godhama. Attamitti tolfatta mana murtii, attamitti tiksatta mana murtii, attamitti gara fuulduraatti mana murtii keenya kanuu ijaaran ogeessota seeraa tikfannaa isa jedhuuf kana booda wabiin mootummaa otoo hin taane wabiin isin faati jechuudha warra miidiyaa. Kana immoo gadi fageessanii qorachuu, saaxiluu, uummatatti baasuu jara kana akka uummanni tiksu gochuun namni irra jiraata jechuudha. Yoo akkas ta'e malee jarri kun wabiin qaban mootummaan wabii isaanii miti. Maaliif humna mootummaa keessa jirutu sirna apartheidiitti jijjiirame, sirna naaziitti jijjiirame, sirna vijilaante kunoo milishaa bobbaasanii gaafa Tigraayitti ergan. Milishaa bobbaasaatii Tigraayitti duulaa jedhanii gaafa uummata televezyiinii irratti baasanii kakaasan. Muummichi ministeeraa gaafa kana labsu. Hooggantoonni biyya hooggana jedhan mootummaa adda addaa kan Oromiyaa kan Amaaraa akkas as bahanii gaafa dubbatan. Jaarsota maqaadhaanii jaarsota hijaajuu jedhanii gaafa isaan arrabsuu jalqaban. Gaafa sana biyya hin qabdu jechuudha. Gaafa sana mootummaa hin qabdu jechuudha. Mootummaan gaafa hin jirre maalan godhuu qaba? Jara kana akkamittiin tikfachuu qaba? Isa jedhuufi jarri kun wabiin isaanii maalii isa jedhuufi wabiin isaanii uummata qofaadha kana booda. Uummata gandarraa jiru ganda isa mooyyalee isa kurmuuk yookiin immoo isa karaa Walloo kabisee irraa jiru walitti ijaarameeti mootummaa kan fakkaatu tolfachuu qaba. Of tiksuu qaba. Aadaaf gadaadhaan uummanni Oromoo attamitti nagaa koo tikfadhaa, akkamitti nama koo bulfadhaa, attamitti qabeenya koo tikfadhaa isa jedhu irratti yaaduun irra jiraata. Kuni waan biraa miti seera tolfachuudhaa olaantummaa seeraa tiksuun lammiin dirqama qaba. Kuni yakka miti. Kuni mootummaa mormuu miti. Kuni bakka mootummaan hojjechuu hin dandeenyetti gaaffii sana cufanii jenereeshiniin yookiin immoo dhaloonni akka gara fuulduraatti akka inni deemu gochuudha jechuudha. Mee kuni of defend gochuudha seeraan deeggarama waan jettu natti fakkaata. Sana maal jechuu akka ta'e mee obbo Tashaale sirriitti nu ibsita. Amma namoonni yeroo ati haasoftu sodaa qabnaa jedhanii gara keessatiin natti bilbilaa jiru. Tarii Amrullaa Xaahiroo yeroo argatee yoo nu qaqqabsiise sirni awwaalchas Adaamarraa nu gaheeti jira. Egaa naannoo Abdul Jabbaar Huseen iddoo dhaloota isaa
agarfatti hawwalamoo fi Adaamatti hawwalamoo idda haasa'ame booda Adaamatti akka sirna awwaalchaa deemsifame kan nu dhaqqabe. Egaa ajjechani Abdul Jabbaar Huseen ajjecha Hacaaluu wajjin wal fakkaata walitti dhiyaata. Namoota qaroo namoota gama ogummaa isaatiin Oromoo bira darbee saba biraatiifuu nama dhaabbatudha kan jedhudha. Kanaaf ajjechaan yookiin ajjeefamee argamuun Abdul Jabbaar kun akka salphaatti waan ilaalamu miti. Aggaammi guddaa uummata Oromoo irratti aggaamame keessattuu hidhamtoota siyaasaa qabnuu fi hidhamtoota siyaasatiif immoo warra dhaabbatanii abukaatota Oromoo ciccimoo irratti kan aggaamamedha kan jedhani ni jiru. Mee gidduutti haa dhaggeeffannu obbo Tashaala yeroo ammaa kun kan eenyurra nu ga'edha doowwan. Sagaleen sirriitti qulqullinaan qabatee hin beeku. Sagaleen isaa xiqqaa. Sagaleen isaa xiqqaa natti fakkaata amrullaa yoo itti dabalamuu hin danda'ame. wanni tokkodhaan isii bakkatti akkamitti guddifadhaa wayii keessaa ifu argite indeet asaaddiqee boqoota agarsaa tuyemmi malatti noo iyyitaa maalatti noo yoo daa'imni akkasii sun kasuma abbaan irraa bahee alatti hafee jal'aasni itti galu baay'ee ulfaata obboleessa keenya rabbitti haa araaramu akkasuma maatii bal'aa argitanii uummata keenya bal'aa rabbi sabrii haa kennu hawaasa bal'arraa du'e namni kun jechuudha inshaallah waan jechuudha. Konkolaataa nu fidaa jennee jirra. Konkolaataa tokko gadi koorka'u kitaabni duuban qullaatan ol fidaadha. Hayyoonni gurguddaallee shaajiin fa'aallee dhufaa jiranii. Agasii kaawwanni jennu obboleessa keenya ka du'e kana wanni godhuu qabnu jira. Dabree inni tokko araarama isaa kadhachuudha. Inni dura wanni isaa godhuu qabnu rabbi obboleessa keenya kana haa araaramu. Rabbi isaa haa dhiisu. Jechuu durri hayxiinni nurraa qabu akka waliigalaatitti hayxiinni nurraa qabu isa geegessuudha bakkaan gahuudha waan inni nurraa eegu isaaf godhuudha inni duraa jechuudha. Lammii isaa inni dabre seenaa isaa dagachuu dhabuudha qabsoo isaa dagachuu dhabuudha. Toltuu gaarii inni dalagu san nama rakkataa nama argitanii afaan hin qabne nama mootu argitanii namarraa bakka bu'eetiin waa dalagu abukaatoo khayri abukaatoo gaariitti nama yaamu kana nama zollomame mootu gargaarsisu ka akkasii bakka buufachuudha argitanii kanarra dalagu itti aanee mootu maatii inni dhiisee deeme haadha warraa inni dhiisee deeme ilma bareedduu takkatti inni dhiisee deeme osoo rakkatin osoo abbaan kiyya na bira akkota jettee hin cinqamin barattee sadarkaa wayii irra gahuun dirqama mara kennati jechuudha. Ka biyya keessallee jiru ka biyya alaa keessa jirullee jechuudha. Kanaaf kana beeknee namni martuu waan gaarii dalaguun barbaachisa. Hullum ሰው ጥሩ ነገር መስራት ያስፈልጋል. Ati gaarii dalaynaani namni kun osoo nama badaa ta'e hawaasni bal'aan kun akkanatti dachee kanan fudhatu. Namni kun gaarummaa isa argisiisa, tolummaa isa argisiisa, nama haqaa ta'uu isa argisiisa, nama dhugaa ta'uu isa argisiisa, nama dhugaaf dhaabbate ta'uu isa argisiisa. Inni har'a bakka dhugaa dhaqe har'a ka waan dalage mararraa gaafatama. Namni nama ta'e immoo yakkan dhabu obboleessa keenya rabbi nu haa araaramu. Amiin. Rabbi warra jannataa rabbi haa taa'isu. Isaa fi fakkaataa isaa ka kara akhiraa deeme rabbi haa araaramu. Ka rakkate rakkoo keessaa nu haa baasu. Ka cinqame cinqaa keessaa nu haa baasu. Mara kennaa rakkoo jalaa rabbi nu haa baraaru. Bu'aa akka malee tana mar jalaa rabbi nu haa baraaru. Biyya keenya biyya nagaa rabbi haa taa'isu. Hawaasa keenya bal'aa akka maleetti du'u irraa rabbi nu haa baraaru. Mara kennaa nu haa tiisu. Amma gaa wanni jennu argitanii
shabaabni qeerroon abbootiin as jirtan marti wanni goonu isa gargaarudha. Martu akka argitanii amantaan kamuu argitanii khayrii toltuu dalaguu irratti islaama osoo hin jenne kiristaana osoo hin jenne waaqeffataa osoo hin jenne amantoonni birallee yoo ka jiraatan taate wal gargaarsa irratti martuu tokkoma wal gargaarsa irratti rakkataa gargaara nama maatii biraa du'e gargaara jechuutti tokkoma waan ta'eef akkasuma wanni tokko nu godhullee hedduutu jira waan ta'eef biyyummaan waliigalli argitanii biyyummaa tokko nu godha akka sabaatitti sabummaan tokko nu godha akka amantaatitti immoo namni amantaa walitti fidu tokko isa godha kanaaf kana beeynee bifa saniin waan argitanii inshallah waan haala saniin fayyadamuu nurraa eegamu amana asaabidu maaliif namoonni birallee hayyoonni gugurdaan ani jalqabumaa fi malee hayyoonni dhufaa jira waan ta'eef dhaamsanuu dabarsanii inshallah gamanuma xiqqoo oluma siise ashuun xiqqoo egaa abboota shaala imma iddoodhaan itti deebina amma ergaadhuma amma dhageenyarraa yoo kaane kan jedhanii namni kun qabsoo Abdul Jabbaar jalqabe seenaa isaa dagachuu dhiisudha. Qabsoonni jalqabee itti fufuudha. Qabsoo keessa akka turetu ibsiteerta. Kaan immoo maatii isaa gargaaruudha kan jedhutu jira. Mee naannoo kanatti maal jetta amma haalli yeroo ammaa kana sirni awwaalchaa yeroo adeemsifamuutti viidiyoon achii dhufe kan nu dhaqqabe. Tarii mee dura kan isaanitti deebinee booda keetti deebi'a abboota shaan. Yaa dhuguma isaanii jedhanii namoonni akka Abdul Jabbaar namoota horiif hojjetan miti. Uummataaf of kennanii warra jiraatanidha warra korraaptin. Isaan horiidhaan asii achi qotee gaafa daddaaqamu gaafa haqa jallisu namoonni kun waan kana godhan kanaafidha birakkachuu fedhaman minimitti keessatti. Duubarra dhiibamanii kan bahanis otoo namoota daddaaqaman haqa uummataa jallisan otoo ta'e jaalatamaniitti kabajamanii jiraatu mana murtii keessatti. Keessa mootummaa biratti mana murtii keessatti illee namoonni haqa kabajuudhaan hojii seeraa akka sirriitti hojjechuudhaan kabajaa qaban ammallee ni jiru. Garuu namoonni kun hiyyeeyyeedha. Namoonni akkasii gaafa isaan sababa akkasiitiin nu jalaa deeman maatiin isaanii wabiin qabu. Wabiin isaa uummatuma. Wabiin isaanii uummatuma. Jireenyi Itoophiyaa keessatti baay'ee rakkisaadha. Gaafa isaan hamma kana gumaachanii nu biraa dhabaman gargaarsa attamiitu godhamuufi qaba maatiin isa jedhu tolchuun kan irra jiraatu uummatuma. Wanti biraan hin jiru. Maaliif mootummaa waan hin qabneef Oromoon biyyayyuu qaba jennee dubbachuu waan hin dandeenyeef ammaan kana jechuudha. Biyyi waan irraa fudhatameef kuni namni kun ulataa nurraa qaba yookiin immoo gatii nuu baaseera. Gatiin inni baase kun naaf baase jennee kan laallu yoo taate. Hundi keenyayyuu kanarratti hojjechuudhaan maatii isaa kana kunuunsuu dirqama isaa fudhatanii ijoolleen isaa yookiin mucaan isaa baratee akka inni xumuru haati warraansaa akka gargaaramtu gochuun dirqamuma keenya jedhee yaada. Dirqama keenya jedhee yaada. Kanaaf waan sirrii jedhan ijaarsi wanti dubbatan waan dhugaa of keessaa qabdudha jechuudha. Ba'aan nama tokko irratti ulfaachuu danda'a. Maatiin isaa isa duuba kan jiran isa gargaaru jennee dhiisuu dandeenya ta'a. Yeroo immoo Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana keessatti Oromiyaa keessatti ammaan kana ijoollee baadiyyaati. Ijoollee sooressaa miti. Baadiyyaatti guddatee baadiyyaan immoo waan inni keessa jiru hundi keenyu hin beekna deeksuu hojii dhowwanii hiraaramuudha kan jiru. Tura darbanii nama magaala keessa jiraatu yeroo jireenyi baay'ee qaalii ta'e kanatti ijoollee barsiisuun salphaa miti. Ijaa kanaaf dirqama kana akka nurra gaheetti kan fudhannu yoo taate rakkoon nama kanaan nu laalata jennee kan laallu yoo taate gargaaruun irra jiraata jechuudha. Kana ogeessoonnis ogeessa kan hin sa'iinis ogeessonni kun ogeessa miti kan tajaajilan uummatadha kan tajaajilan sanaafidha jireenya isaanii kan kennan Abdul Jabbaariin akkasitti beekna waan ta'eef jechuudha.
Ya, yeroo ammaa kana viidiyoon adda addaa nu gahaatee jiru amrullaan akkuma qaqqabsiisen kan isin dhageessifnu ta'a daawwattoota keenya. Waan arganii waan isaanitti dhagahame namoonni dubbataati jiru. Amrullaan akkuma dhaqqabsiisanii kan isin dhiyeessinu ta'a. Amrulla kanin viidiyoon amma dhumarratti si dhaqqabe saname nu qopheessi. Ammanatti garuu Abdul Jabbaar duwwaa otoo hin taane egaa ogeessitoonni seeraa Oromoo biroosi akkasumas dhaabbileen siyaasaa kan gaggeessanii sabboontonni Oromoo hedduu yeroo ammaa kana haalli isaan keessa jiranii nama sodaachisaati jira. Hacaaluu Hundeessaa galaafatame booda ammas aggaammiin godhamaa jiru hammaataa dhufe har'a immoo ogeessa seeraa jaba kan biyya sana keessatti beekamaa ta'e galaafateeti jira. Egaa akkuma sila dubbanne obbo Tashaala kan mee gama keetti akka jarraa ta'ee nama du'a isaa arge keessaa tokko ana waan amma reefu agarre keessaa warri achi turtan argitan warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaatini reeffi ture beekama. Maaltu nu tursiise dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame. Allahu Akbar. Hurrii baay'een nutti bu'e. Hurrii tunillee nurraa bariiti. Kana ragaan kiyya immoo gurbaan malawar opereeshina godhannee ima kuunoo asareeta jala opereeshina godhanii haga handuuratti biinxan. Suni qaama yaalaa doktortoota tuquba qaba maaliif akka ta'e naan galle. Garuu haasawa tokko tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatu waan maltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessan biyya yoo jedhu wajjin qabna. Itoophiyaa baana wajjin qabna. Oromiyaallee wajjumaan qabna. Egaa viidiyoon kun ammatti kan ga'e obbo Tashaala egaa kana fakkaata. Amrullaan jalaa dhume natti fakkaata. Yoo irra nu deebi'uu danda'e gara booda bal'ina isaa hin dhiyeessina. Akka jarraa ta'ee nama du'a isaa arge keessaa tokko ana. Waan amma reefu agarre keessaa warri achi turtan argitan warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaatini reeffi ture beekama. Maaltu nu tursiise dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame. Allahu Akbar. Hurrii baay'een nutti bu'e. Hurrii tunillee nurraa bariiti. Kana ragaan kiyya immoo gurbaan malawar opereeshina godhannee ima kuunoo asareeta jala opereeshina godhanii haga handuuratti biinxan. Suni qaama yaalaa doktortoota tuquba qaba maaliif akka ta'e naan galle. Garuu haasawa tokko tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatu waan maltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessan biyya yoo jedhu wajjin qabna. Itoophiyaa baana wajjin qabna. Oromiyaallee wajjumaan qabna. Egaa itti deebina viidiyoon biraas nu dhaqqabaati jira obbo Tashaala. Egaa kalee edda obbo Abdul Jabbaar Huseen ajjeefame argame iddoo malleefitti iddoo namni baay'inaan hin dhaqnetti ajjeefameet argame karaan yeroo biraatuu hin baane du'eet argame reeffisaa kan jedhudha. Akkuma sila dubbataa ture namoonni hin beekamne haadha manaatti bilbilanii
abbaa warraa kee miidhaan irra gahee yookiin ajjeefameera jedhaniin amanuu hin dandeenye bilbila kanaan dura hin beekamne akka ta'edha warri achi information yookiin odeeffannoo kennan kan dubbataa jirani. Sana booda bilbila sanarra deddeebi'anii yoo bilbilan illee bilbilli sun hin ka'u. Bilbilli Abdul Jabbaar Huseen immoo akkuma akka nama looyeraa tokkottis akkuma quba qabdu security telefoona isaatii baay'ee nama eeggatuudhaanis qaamanis isanan beeka garuu telefoonni isaa sarkaa fuudhameeti kan bilbilame. Egaa telefoonni isaa harkaa fudhatame bilbilame jechuu kiyyamati harkaa telefoonni isaa fudhatameeti amma ammaatti maatiin akka hin arganneedha. Kara doktorootanii namoonni arganii naannoo hidhii isaa kanarratti dhiigni akka yookiin madaan akka mul'atudha kan jedhaa turani. Egaa kuni mallattoo tokko tokko haa agarsiifamu malee dabballoonni sirna sanaa kan OPDO lakki namni kuni akka jedhame sanaa mitiin odeessina jedhaati jiran garuu warri sirna kan hordofaa jiranii amma kan dubbatanii kuno dhugaan gadi bahaati jira. Maal jetta kanarratti obbo Tashaa? Dhugaan gadi bahaa jira garuu warra sirna kanarraa deebii kennirraatti waan kana haalaa jiru isa jedhu laalchisee dhugaani kunoo kan Hacaaluu as bahuu hin dandeenye. Nama akkasii qabneerra jedhanii dubbii sobaa jaalaa turanii warra ajjeesuu qaburra warra boohicha bahee fi warra miidhame sababa kanaan marsanii qabanii ergasiitii aangawoonni siyaasaa warri mormitoota hundi isaanii marfamanii qabanii mana hidhaatti nam'an namoonni 100 lakkaa'aman ajjeefaman dhiiga isaanii barbaaduuf wanti godhame hin jiru. Mootummaan nama ajjeesuu akka piroojeektiitti qabatee itti deemaa jiru. Isaanirraatii dhugaan dhufaa isa jedhu samarri kubat maannoo laambaa waalabbat kubat laqamaa isa jedhan sana jechuudha. Bakka maaliin bakka sanarraatii uma arguu hin dandeessu. Yaa kanaaf isaan bira dhugaa arguu hin danda'u. Dhugaan hin argamne Oromoof dhugaan erga dhabamee erga uummanni Oromoo dhugaa dhorkatamee baay'ee ture. Dhugaa kana arguun sirnuma isaanii keessatti hojjetanii akkuma isaan barbaadanitti mirgi Oromoo kabajamuu danda'a. Isaanumaafuu gaariidha. Mootummaan kun mootummaa fakkaachuu danda'a. Uummanni Oromoo mirga isaa kabajamee Itoophiyaa dullatti kana keessa jiraachuu danda'a. Isa jedhu keessatti dhama'aa bahe Oromoon. Itoophiyaa diimokiraatessuu danda'a maayii. Itoophiyaa diimokiraatoftee mirga namaa eeguu dandeessu keessatti jiraachuu danda'a maayii. Isa jedhu sirna tolchuu keessatti namni yaada constructive yaada ijaaraa ta'e dhiyeessaa ture keessa tokko Abdul Jabbaar. Abdul Jabbaar haasaa ulaalte nama baay'ee moderate ta'e. Oromummaa isaatti kan amanamullee yoo ta'e. Nama baay'ee moderate ta'ee fi warri silaa sirna Abashaa leellisan sirna Itoophiyaa dullattii sana leellisan nama kana wajjiniin mari'achuu qabanii attamitti gara fuulduraatti deemna isa jedhu. Oromoo irraa komproomaayizii yoo barbaadan nama wajjiniin dubbachuu qabanii. Yaa kanaaf nama kana dhabamsiisuuf jarjaruun carraa ufiifuu gara fuulduraatti Itoophiyaa dullattii kana akkaataa isheen itti ijaaramtu jechuudha. Akka isheen completely hin diigamne akka guutummaan guutuutti hin diigamne gochuuf nama isaan gargaaru keessaa tokkodha jechuun hin danda'amu. Kana gaafan jedhu mirga Oromoo nama dabarsee kennuuf qophii qabudha. Yaa kanaaf silaasniif hojjetaa isa dhabdanii jedhee isaan akka gaaban gochuuf otoo hin taane nama baay'ee moderate ta'e nama mirga gamasiinis jiru hubachuuf arguuf ofirra darbee Oromoorra dabarsee mirgi Oromoo ormaallee attamitti tikfama attamitti waliin jiraachuun danda'ama isa jedhu nama tasgabbaa'ee ilaaluu danda'udha jechuudha. Nama ofirra darbee nama uummata isaarra darbee fedhiif dantaa uummata ormaallee ilaaluuf yaalii godhudha namni kun jechuudha. Nama sammuunsa bal'aa ta'e. Nama world viewunsa addunyaa akkaataan itti hubatu guddaa ta'e namni kun jechuudha. Nama akkasii dhabamsiisuun baay'ee kasaaraa guddaadha isaaniif. Oromoof immoo keessattuu baay'ee nama gaabbisiisaa nama guba jechuudha. Nama isa ajjeese kana attamitti akka inni ajjeefame sarkamistaansii isaa maal akka ta'e irra gahuu hin dandeenyu gara fuulduraatti. Maaliif sirna
poolisii dha dubbii kana kan qoratu. Poolisiin ammaan kana mana murtii irratti mana murtii walii galarraa yoo eegalee amma kan ijaaramaa jiru hooggansa irratti kan dhufaa jiru. Nama baay'ee raadikaal ta'e keessattuu warra poolisii koomishiinoorra sadarkaa olaanaatti jiran tokkoffaa fi lamaffaa kan jiran Oromiyaa keessatti waan godhamaa jiruuf itti gaafatamaan isaantu qindeessa ammaan kana ajjeechaa jechuudha. Assaasin duratti kan tolchu namoota mootummaarraa adda ta'anii Xaaliyaanii yoo deemte maafiyaatu kana godha. Raashiyaa yoo deemte firiinji kan ta'e jira gaangiin akkasii jira. Itoophiyaa keessatti garuu mootummaatu akkasiidha jechuudha. Sirna mootummaa keessatti kan silaa maafiyaa sirraa tiksuu qabu, gaangii sirraa duuriyyee sirraa tiksuu qabu, shoror keessaa sirraa tiksuu qabutu ofiisaa shoror keessaa jechuudha. Manni murtii gaafa si gadhiisu qabeessiidha. Gaafa namoonni warra human rights si barbaachi dhufan si buteetu bakka biraa si geessa, si dhukkaamsa jechuudha. Manuma hidhaa keessatti illee dhukkaamtee bakka biraa geeffamta jechuudha. Amma kun samoona kana kan godhaa turan warra siyaasa keessatti Oromiyaa keessatti akkasii. Oromiyaan ammaan kana bakka hamaadha beeki. Warra Finfinnee keessatti warra federaala jiru wayya xinnoo achi. Ijji warra faranjii bira gahee jennaan xinnoo rakkatu. Jawaarfaa mana hidhaa keessatti wanti irra gahaa jiru salphaadha warra Oromiyaa jiru keessarra jechuudha. Isaaniif jireenyi gannatiidha jechaan jiru. Gannati isa jedhan sana jechuudha yookiin immoo jaannamaa fi gannat kan jedhan jira miti. Isa gannatii sana miti isaaniifis rakkoodha. Sirni haqaa hamaadhumadha. Manni murtii federaalaa waraabessa nama nyaatu. Kan kun beekamaadha. Manni hidhaa isaanii akkasii. Haa ta'uuti inni Oromiyaa keessa adda. It is hellfire baay'ee hamaadha jechuudha. Ijaa kanaaf ogeessonni Oromoo jara kanaaf dhaabbatanii fi warri Kambaataa Sidaamaa Haadiyyaa yookiin immoo sila warri Amaaraa mirga addaa qabu ammaan kana. Sirni Amaaraa warri gara sirna Amaaraa leellisan tika godhamaaf. Amma dhiyeenya kana warri dhimma Jawaar irratti falmii dhiyeessan gara Attorney Generalatti ol butamaniiru. Riwaardiin kennameefii jechuudha. Gaafa Oromoo irratti hamaa taatu sanaan proof of gootu. Aanguutu sii kennama. Jaa kanaaf warri amma poolis koomishiinarii jennee yookiin immoo sirna poolisii jira jennee keessattuu sadarkaa hooggansaatti warri jiran biyya kana qoratanii qulqulleessanii as baasuu wanti jedhamu hin jiru. Tasumaa hin jiru. Otuma namni sirnaan qoratanii fidaniyyuu kana booda attamitti amannaan danda'u. Because repeatedly nama ajjeesaa jiru. Mana hidhaa keessatti namni toomee ajjeefamu. Kanaaf ragaan jira. Mana murtii keessatti kun batteerra waan ga'ee dhageessama. Du'uun ta'een odu. Ajjeesuuf duubatti hin jenne. Jara kana hubuuf duubatti hin jenne. Jarri kun akkuma bofaa biyyoo arrabanii namoota ta'aniiti malee reebichi tumaan ragaa jiru hidhamtoota siyaasaa warra high profile. Ilaale egaa warra kaanirra maaltu gahaa jira. Kuma dhibbatti kan lakkaa'amutu hidhaa keessa jira. Kuma kudhanii kan lakkaa'amutu hidhaa jira. Kuma dhibbaa ol ta'uu baate Oromiyaa keessa sababa siyaasaatiin hidhamee kan jiru jechuudha. Oromiyaa keessa warri jiran warri hidhaman kun hidhamuu qofaa miti. Bakka biraa bakka maatiin kee qallaba sii fiduu hin dandeenyetti si geessanii qallaba siin kennan mootummaan yoo xinnaate bishaaniif nyaata sii dhiyeessa. Hamma fa'illee dadhabaatu. Inni ammaa kun maatiirraa bakka ati maatiin qallaba sii dhiyeessuu hin dandeenyetti si geesseeti nyaata si dhowwata. Kanaaf inni nyaanni dhufuu fi warra nyaanni dhufneef hin kennaatti innuu beela keessa gala jechuudha. Haala kanatu jira Oromiyaa keessa jechuudha. Oromiyaa akka jirutti uummata Oromoo qalbii cimsuu fi duulli godhamaa jiru kanadha. Piroojeektii kana keessatti ajjeechaan gurbaa kanaas nama kanaas isa tokkodha jechuudha. Namoota kana gaafa irraa ajjeeftu alakkii jarri duubatti hin jedhee namni mataa akka gadi qabatuuf waan godhamudha jechuudha. Okay. Mee irra deebinee haa dhaggeeffannu Amrullaa kan dhuma irratti akka jarraa ta'ee nama du'a isaa arge keessaa tokko ana. Waan amma reefu agarre keessaa warri achi turtan argitan warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaatini reeffi ture beekama. Maaltu nu tursiise? Dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide.
Dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa gara qabuun dhawame. Allahu Akbar. Hurrii baay'een nutti bu'e. Hurrii tunillee nurraa bariiti. Kana ragaan kiyya immoo gurbaan malaawwan opereeshina godhallee ima kuunoo asareeta jala opereeshina godhanii haga handhuuratti biinxan. Suni qaama yaalaa doktortoota tuquba qaba maaliif akka ta'e naan galle. Garuu haasawa tokko tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatuu waan maltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessan biyya yoo jedhu wajjin qabna. Itoophiyaa baana wajjin qabna. Oromiyaallee wajjumaan qabna. Akka darraa ta'ee nama du'a isaa arge keessaa tokko ana. Waan amma reefu agarre keessaa warri achi turtan argitan warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaasni reeffi ture beekama. Maaltu nu tursiise? Dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide. Dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa gara qabuun dhawame. Allahu Akbar. Hurrii baay'een nutti bu'e. Hurrii tunillee nurraa bariiti. Kana ragaan kiyya immoo gurbaan malaawwan opereeshina godhallee ima kuunoo asareeta jala opereeshina godhanii haga handhuuratti biinxan. Suni qaama yaalaa doktortoota tuquba qaba maaliif akka ta'e naan galle. Garuu haasawa tokko tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatuu waan maltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessan biyya yoo jedhu wajjin qabna. Itoophiyaa baana wajjin qabna. Oromiyaallee wajjumaan qabna. Akka darraa ta'ee nama du'a isaa arge keessaa tokko ana. Egaa amma kan jiru gara haakimootatiin maalinni implication isaa kan amma namni kun dubbatanii maal agarsiisa kan jedhu gara dooktarootaatiin yookiin haakimootatiin egaa yaalii goona kontaaktii gooneti keessattuu yeroo gabaabaa dura warra obbo Abdul Jabbaar quunnamuudhaaf yaalii goonee turre haalli isaan keessa turan gaarii waan hin turreef nu dubbisuu hin dandeenye sanas kan itti fufnu ta'a garuu meedhuma irratti obbo Tashaal waa tokkotu dhaga'amaati jira. Iddoo Abdul Jabbaar itti kufee warra kaasan illee warri aangorra jiran kuni warri OPDO akka jarra kana dhabamsiisanidha yeroodhaa fi gara boodatti maal akka isaan godhan hin beeknu akka isaan dhabamsiisanidha kan dhaga'amaa jiru. Kuni ija seeratiin maal jechuudha? Ija seeraatiin maal jechuudha? Seerri hin jira jechuudha. Kun waan seeraa miti. Kun waan seeraati, waan siyaasaati, waan nageenyaati. Biyyattii keessa poolitikaan kompiliitii cabuu isaas argisiisa. Poolitika gaafa jedhu sirni dhabamuu isaati. Mootummaa kan jedhamu mootummaa itti gaafatamummaan qaba jedhee ilaalutu hin jiru jechuudha. Mootummaan itti gaafatamummaan itti dhagahamu. Mootummaan uummataa hin jiru isa jedhu mirkaneessa. Mootummaan uummataa hin jiru kana ifa galaadha. Mootummaa jechuun diimokiraasiidhaan kan filatamee diimokiraasiidhaan filatamne mootummaan kun bilisaan kan filatamee aangoo qabatu osoo hin ta'in darbaa dabarsaa humnumaan aangoo walitti dabarsaa dhufee diimokiraatessinaa biyyi kun sirna diimokiraatiitiin buluu dandeessi ileekshinii yookiin filannaan gaggeeffame warri mormitoota keessa galanii hiree uummata Oromoo akkamitti akka defined ta'u akkamitti akka uummanni Oromoo bahu akkamitti akka galu hooggansasaa akkamitti akka filatu paarlaamaansaa akkamitti hojiisaa akka gaggeessu qaamni raawwachiiftuu jedhamu kun itti gaafatamummaan itti dhagahamee imaammata ittiin filatame sanaan biyya akka bulchu yoo imaammata sana akka waadaa galatti
hojiirra oolchuu baate uummanni kan aangoo irraa buusu sirni akkasii otoo jiraate silaa dhiigni nama kanaan barbaadamu. Namoonni amma mootummaan yookiin immoo humni maafiyaa OPDO butee fudhatee bakka butee isaa miidhamnee rakkannu kun silaa kun hin jiraatu jechuudha. Maaliif mootummaan itti gaafatamummaa qabutu jira. Mootummaa uummata sana bakka bu'uu fi lammiin yookiin namni tokko yookiin immoo Oromoon yookiin immoo jiraataan biyya sanaa akka dhuunfaatti yookiin immoo akka gareetti qabu tikfama jechuudha. Poolisiin hin qulqulleessuu baatee hojiirra ari'ama. Tarkaanfiin irratti fudhatama. Itti gaafatamummaan jira jechuudha. Sirni kun amma hin jirretti dhugaa Jawaar bira akkuma dhugaa Nadhii Gammadaa fa'aa irra gahuu dadhabne akkuma dhugaa Maammoo Mazammir fa'aa addabaabayitti waan hin taane godhanii ajjeesanii dhugaa haguugan xillee xinnaate gaafas mana murtiitti dhiyeessaniiru. Garuu innis dhugaa qaaquudha ofishaal haala ta'een. Akkuma Nadhii Gammadaa fa'aa akkuma Eebbisaa Argataa fa'aa akkuma Haacaaluu fa'aa dhugaan Oromoodhaaf dhokatee ture sanatti inni kunis dhokachuuf jira jechuudha. Dhugaa isaa bira gahuu hin dandeenyu. Hamma poolis koomishiinaroonni warri hooggansi dhimma achirra jiru kun dhugaa ukkaamsuuf Dooktar Abiyyiin qaxaramanii yaada sana galmaan gahuuf dhiibaa jiranitti hanga sirni kun diigamutti dhugaa sana bira gahuun hin danda'amu. Dhugaa sana arguu fi qadada isaarraa kaasuu qabda. Maaliif dhugaa qadaaduuf jira malee dhugaa ifatti baasuuf waan hin jirreef qadada isaa dhugaa kan ukkaamsu. Qadada isaa jechuun qadaada dhugaa ukkaamsa kan irra taa'e kana irraa kaasuudhaan uummata Oromoo dhugaatti, haqatti, abbaa biyyummaatti deebisuun kan danda'amu gaafa sana ta'e. Kana irratti hojjechuun barbaachisaadha. Mootummaan uummataan hin filamne, mootummaan abbaa irree aangoo irra akka turu akka godhe nu warra amma Jawaariifis Koloneel Gammachuu fa'aa warra mana hidhaa jiran hunda isaaniifuu boo'u kana. Isaaniif boo'u otoo hin ta'in mataa ofiif boo'u qaba Oromoon ammaan kana. Warra du'eef warra hidhameef otoo hin ta'in warra jiruu fi warra hidhamuuf warra ajjeefamuuf deemuuf boo'u qaba Oromoon jechuudha. Boo'ummoo otoo hin taane isaaniif falmachuun irra jiraata jechuudha. Akkamittiin mirga koo tikfadhaa? Akkamittiin handaaqqoon illee wucoo ishee irraa lolti. Nummoo handaaqqootii ol jechuudha. Oromoon handaaqqootii ol. Ijaa kanaaf cululleen harkaatii yoo butu calluma dhaggeeffatu Oromoon akkas godhuu qaba. Akkuma uummanni Tigraay mirga isaa falmate uummanni Oromoos mirga isaa falmachuu qaba. Mirga isaa hubateera uummanni Oromoo. Waan isaaf malu beeka. Garuu akkamitti gurmoofne akka namaattis akka ijaarsaatti gaafa jiru miidiyaa qabnaa. Dhaabota adda addaa siviil soosaayitii dhaabbata amantiitti qabnaa. Sirna gadaatti qabnaa. Sirni gadaa jennee faarsini kun akkamittiin tajaajila isa jedhu beekaan gattaa'ee mari'atee of ijaaree mirga isaa tikfachuu qaba jechuudha. Nama isaa tikfachuu qaba jechuudha. Poolisoota kana godhan saaxiluu qaba jechuudha. Suuraa isaanii uummatatti baasuu qaba jechuudha. Kanaaf duubatti jechuun ni barbaachisu. Ijaa kanaaf akkamitti jara amma yakka kana raawwatan jedhamanii shakkaman yookiin immoo dubbii kana gabaasan jedhamanii dhukkaaman barbaannee argina. Jarri kun yookiin jeeniin ta'uu danda'u. Diingata irra bahaniitidha. Namoota ajjeesan ijaan arganiiru. Kanaaf butamanii dhabaman ta'a. Isaaniinuu barbaadanii ifatti baasuun nagaa isaaniiyyuu arguun barbaachisaadha yoo akkas ta'e jiraate. Yookiin immoo warra yakka raawwate yoo taate isaanis saaxilamuu qabu jechuudha. Kanaaf namoonni akkas jedhanii gabaasan sun dhabaman jennaan isaaniin immoo dhabne jechuudha. Namoota dhugaa duuba jiran dhugaa waan arganiif isaanis gumbii kijibaa keessatti awwaalanii dhugaa isaanii dhabsiisuuf jiru jechuudha. Yaa kanaaf qadaada isaa irraa buqqisuudha. Qadaadni isaa immoo kan akka dhugaan hin baane dhugaa qadaadaa jiru muummicha ministeeraa irraa qabee namoota isaan muudatan sadarkaa gurguddaatti. Isaan immoo warri sadarkaa gurguddaatti muudaman kun immoo sadarkaatiin muudanii Oromiyaa keessatti sirna dhukkaamsa sirna ajjeechaa raawwachaa akka jiranidha jechuudha. Isaan akkamitti dhugaa irra taa'an kan marmaranii irra taa'an kana irraa dhiibnee kuffifnaa akkamitti dhugaan jara kanaas akka inni bahu goonaa
Ijoolleen keenya akka isheen hin duune, akka isheen hin raarfamne, akka isheen hin rifanne, akka isheen namni ajjeefamu dhagahuudhaan hin guddanne ijoolleen keenya ijoolleen xixinnoon attamitti goona isa jedhu Oromoon gattaa'ee yaadu qaba jechuudha. Inni biyya alaa inni biyya keessaa taa'ee gattaa'ee mari'achuu qaba. Biyya keessatti mari'achuu rakkisaa akka ta'e quba qaba. Warri biyya alaa jiru, warri miidiyaa, warri dubbachuu danda'u garuu hin jira. Biyya keessattis waan dubbachuu waliif callisnaa jenneen teenyu achuma bahee akkuma 2018 godhe sana Oromoon mirga Oromoos mirga Oromaas kabachiisuuf as ba'uun irra jiraata. Haala ammayyaa ta'een haala seesuun keessa jiraanneen ajjeechaan iggitiin itti godhamuu qaba. Gidiraan uummata Oromoo irraa gahaa jiru kun iggitiin itti godhamuu qaba. Kana gatta'anii mari'achuu barbaachisaa. Obboleessa keenya lubbuu isaa hamaaru maatii isaa immoo rabbi haa jajjabeessu. Kanumaan an jedhu barbaada dandeenya gaammatti walii jenne. Hedduu galatoomee obbo Tashaalaa Birraa. Egaa obbo Tashaalaa Birraa namoota Abdul Jabbaar Huseen beekan keessa tokkodha. Kanaaf bal'inaan kan wajjiniin mari'ataa turre. Egaa akkuma odeeffannoo kaleessa isinii dabarsaa turretti qondaaltonni ABO waajjira poolisii galaanitti hidhamanii jiran. Yeroo ammaa kana rakkina nyaatatiin dararamaa akka jiranidha. Keessattuu kan dhiyeenya kana malkaasaarraa yookiin malkaasaa mana hidhaa salkaasaarraa garanatti dhufan kan jedhaman kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaana, Mikaa'el Booranaa, Kennasaa Ayyaana, Abdii Raggaasa, dabalatee obbo Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa. Isaan kun achitti rakkataa akka jiranidha. Mana hidhaa kanatti poolisii galaanitti. Egaa isaanis lubbuun isaanii yeroo ammaa kana sodaachisaa akka ta'edha warri keessa beektonni kan himani. Sababa beelatiin yookiin nyaatan immoo jara kana ajjeesanii boruureenfanutti fiduu kanaaf otoo kun hin ta'in birmachuu fi qabnaa kan jedhanii keessan warri nu dubbisanis hin jiru. Walumaa galatti sirni kun Hacaaluu Hundeessaan ajjeese kana dura Jawaar Muhammad irratti aggaammi ajjeechatu raawwatamee ture. Yeroo sanatti milkaa'uu baatullee sana hordofuudhanii Jawaar Muhammadiif warra kaan mana hidhaatti yeroo ammaa kana gidiraatti jiru. Kaleessa Hacaaluu kan ajjeese sirni kun har'a immoo bifa amma namoonni achi jiran dubbatanitti nama akkaan beekamaa ta'e abbaa seeraa Abdul Jabbaar Huseen yeroo ammaa kanatti ajjeefamee argameera. Obbo Tashaalaa waan turtiin wajjin gootee fi hedduu galatoomin jedha. Garuu yeroo ammaa kana ajjeechaan Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru warra mana hidhaa keessatiifuu bifa kanaan sodaachisaa ta'aa jira. Akkuma kana duraatti ibsaa turte immoo abukaatonni Oromoo hedduu mana hidhaa akka jiranidha. Kan isaanii dheenyuma kana gara Gindabaratti waan abbaa seeraa tokkorra ga'ee wajjin nu haasofneeti turre miidiyaadhuma kanarratti. Kuni walitti dhufee hidhamtoota siyaasatiifis akkasumas mirga hidhamtoota siyaasatii fi karaa seeraatiin warra falmanii abukaatota Oromoo irratti aggaammiin godhame kuni baay'ee sodaachisaa akka ta'edha kan himamaa jiru. Namoonni hedduun sodaa isaanis yaaddoo isaanis ibsataa kan jiranii. Obbo Tashaalaa kanarratti waan dhumaa gabaabsitee wanti jettu yoo jiraate kanumaan sagantaa keenya yookiin immoo qophii seenaa Abdul Jabbaar Huseen irratti qopheessine xumurra. Galatoomii wanti hin jiru wanti biraan hin jiru. Guddaan ogeessonni seeraa amma jiran abbootiin seeraa haqaaf hojjetan poolisoonni illee caasaa mootummaa keessa bakka adda addaa kanneen jiran kana gochuudhaan dubbii kana fiiksi gochuu kan hin dandeenye yoo ta'e mootummaan kun duubarraa bakka sanarraa makkuun isaan oolu itti gaafatamnis hin oolu kana beekuun namarra jiraata. Kana beekanii mirga namoota kanaa tiksuun baay'ee barbaachisaadha warra mootummaa keessa jiruuf jechuudha. Warra mootummaa wajjiniin hojjetu warra biddeena isaaniif hojjetu. Uummata gargaarra karaa kanas uummata gargaaruu hin danda'ama jedhanii warri jiran amma danda'anitti
mirgi Oromoo akka tikfamu gaafa namni haa ajjeefamu jedhamu achi bahanii ajjeesu gaafa namni haa hidhamu jedhamu akka tuubootti ajaja sana dabarsuudhaan meeshaa badii ta'uu dhiisanii kanarraa of qabuun barbaachisaadha. Poolisoonni abbootiin alangaa manneen murtii riiskii fudhatanii akkuma obboleessa keenya Abdul Jabbaar kanaa jechuudha. Abdul Jabbaar erga mana murtii irraa bahee yeroo dheeraadha. Garuu seenaan isaa mana murtii keessatti erga inni mana murtii gadhiisee deemeellee ma yaadatama. Seenaa keessatti akkasumatti yaadatamee jiraata. Seenaa akkasii qabaachuun barbaachisaadha. Namni mana murtii keessa waan hojjeteef uummata gargaaruu hin danda'u yookiin immoo badii raawwataa jira jechuu miti. Yaa kanaaf warra badii raawwaturraa adda bahuuf waan gaarii tolchuun mirga Oromoo tiksuun barbaachisaadha jechuudha. Uummanni Oromoo wabiin inni qabu kanuma qofaadha jechuudha. Baay'ee poolisiin illee kanuma. Gambiraatiin xinnoo carranaa kennite ogeessonni seeraa Jabbaar wajjin hojjechaa bahan wabiin isaanii uummatuma. Uummanni gara isaan deemanitti tiksuu kunuunsuun irra jiraata. Ija isaarraa kaasuun irra jiraata. Wabiin jara kanaa mootummaa miti uummatadha kana booda jechuudha. Ogeessonni seeraa kun gatiin isaan kaffalan namni kan hin argine hedduudha. Wanti isaan siyaasa wajjin hariiroo qabaatan miti. Mirgi namaa akka seeraatti kabajamu. Balleessanis akka seeraatti adabuu qabu. Kan jedhu kan mootummaan tume seera mootummaa galmaan gahaa jiru malee mootummaa irratti qabsaa'aa jiran. Mirga uummataa kan heera tiksuu fi kan seera tiksuu fi kan silaa mootummaan xabaqaa dhaabee fi falmuu fi qabu